Isin adda baranda isin itti hima. ايش هاتو أنا صح ميتيك والله شوف أليكس نو نو Ani cuma dhugaa himuu kanneen maali isatu fuudha dhiise malee deema. 1984 Magaabitti bultii 4. 1984 82. وقاسو دم يجوا سلاسة Waggaa lama barandaan ciisee Ishee waggaa 10 meeqamoo mana barumsaa ciifte waggaa 3 manadhaan ciisee inni sitti lakku. inni sitta gaama. Maa waggaa 5 miti maneedaa keessa gachii wajjin. Inni keessa si harrifamu. Kanan jiraachuu jalqabe waggaa tokko hin geenye. Adariin si buute himtii gaazuu. Katamaa beddellee. Lafti maal fayyadaa? Abbaa kee komaddu. Ana waan komattu hin qabdu. Beddelleedhaan lafa meeqanaa kennanii karaa mootummaatiin fudhannaanii biyyoo abbaa kootii gadhiisee deemu jedhee kan cichee deegattis nambisee isaa ibsa dhugaa. Kanaaf Humna kootti tattaafadheeraama. Wanta yaaliin jiraama. isin lamaanuu rakkoo qabdu. Moo abbaa kee rakkoo qabu. Amma durbaa kana isaaf kitaabuuf tamoo. Filannoo Barana maatiitiin waan akka jennaan ijoolleen nattaaranii dhugaattu. ani abbaa haatiif abbaan koo waan naaf jaallatan. Ulaa filannoo kottanii man durba akkanaa de. Waan jarri naa filatan hin fuudha. Maaliifi ana caala maatii koo biratti jaallatamtu maatii koo kan jaallattu maatii koo kan kunuunsitu maatii ishee kanan kunuunsuuf waan akka kanaatiin waan maasi wal goonu malee filannoo isa kan gootiitiif fedhii isa kan gootii duwwaa miti. Koi TikTokii kanarraa hojjettee Waa diddibattee dhufti chukeetii. Waan keessi filatanii si jaallattee qabeenya ati qabdu dhagaa jirti waan qabdu manni kiraayiidhaa firaashii duwwaadhaa uffata usaa duwwaadhaa kan jiru. Isiin isheettee dhufte inki kaabee gochuufi Qabeenya koo baay'ee dhiifte. birricha kaayee. Fakkeenyaaf warqii fa'aa hojjetti warqii maali? Maa warqii moo jarqii? Warqii dhugaartu nutti maasa. Beewaa himee ka'e. Gadi qabeewaa himee ka'e. Sanni gadi qabee hime dhiisaa sen amma mucaa keessanii mana qabatu lafa qabsiifnaaf. isin adda baranda isin itti hima. ايش هاتو أنا صح ميتيك والله شوف أليكس نو انتو بقى بتاعي. بوليتيكا وجدك Shirata wallahi do. Boy network jechi taa'aa bahin deebi'a. Alex koy waan si gaafadha Alex waan si gaafadha tokkummaa meemee waa'ee jaalala armee isaa kanaa wal qabatee sagalee VOA'tiin al tokko meemee irra nuu bahe manni guutuu naa dhaggeeffatu. Isattiin deebina umurii isaa ammaa nu xumurii kai. Umurii isaa ammaa nu xumurii kai. Umurii isaa nu Alex moitii kaasi. Taballa. umurii baasi kamiyuutii rakkaatee ta'a bar. Haa. Umurii akkiima nuti dhugaan isaan qabna. Waaqaan isaan qabna dhugaa himsiimna waaqaan isaan qabne. Dhugaa himsiimna. Alex shirantatin Alex isinitti medhiisaati. Nama danuutu umurii isaa baranii hawwuu baruu hawwaa jiru sanni sinitti medhiisaati ofii keessa isuma dhugaa nutti maasin. Ani cuma dhugaa himuu kanneen maali isatu fuudha dhiise malee deema. Deemeereedhan. No, muyuutu godhe Alex. Muyuutu godhe. Networkii kukkutaa dhaabani malee. Arra qabamte 33 wallahi. Tokko wallahi 33 siin jedhaa jira. Isin tuna gargaara malee ani waa itti dabalu sirraa irreessuus hin qabu. Isii meeqaa ga'eera? Isii meeqaa xumuritti yaqqee? 1984 Magaabitti bultii 4. 1984. 82. Waggaa soddomii lama jechuudha salaasaa hulet ዓመት 18 eda'uu 16 18 eda'uu 32 ዓመት 32 ዓመት 32 ዓመት
Guyyaa isaa bal'oo guyyaa keessa isaatti jaawalakka wanti dhufutti ga'anii mee waati barbaaduun dirqama keessanii. Nan dhufa kwa. Lama isaaf inni fuutin nagaa akka ta'anu malee. Amma gaashee. Waggaa lama barandaan ciisee. Ishee waggaa kudha meeqamoo mana barumsaa ciifte. Waggaa 3 manadhaan ciisee. Inni sitti lakka. Inni sitti gaam. Maa waggaa 5 miti maneedaa keessa gachi wajjin. Sana hundatti daanee. Inni keessaa si harrifamu. Kanan jiraachuu jalqabe waggaa tokko hin geenye. Wallaahi. Bagarra umurii kee bar ramnee bulleerra lamuu aafi baldi deeku waggaa 17 kabajaa jira waggaa 16 kabajaa jiraan nu biran jiru. Itti qophaa'anii waa horatanii lafa kaa'atanii miti. Gaazariin si buute miti gaazariin. Hin buute isa butiin. Isa fudhatanii biigan sana moo? Rubata dargii keessaa gaafattu lafarra harkisanii fudhatanii galuudha malee waa dhawwa hin jiru. Ay butiin sun deebi'uu qaba wallaahi. Alex. Baruma sana silaa jetture waan beeku. Alex. Oduu dhiyeessite ta'uu keessatti akka ammachiistuuf. Isaasin karaa lafa qabuutiinis katamaa beddellee. Lafti maal fayyadaa? Abbaa kee komaddu. Ana waan komachuu qabdu. Beddelleedhaan lafa meeqanaa kennanii karaa mootummaatiin fudhannaanii biyyoo abbaa kootii gadhiisee deemee kan cichee deeggartis nambisee isaa ibsa dhugaa. Kanaafi. Humna kootti tattaafaddeeraama. Wanta yaaliin jiraama. Isin lamaanuu rakkoo qabdu. Moo abbaa kee rakkoo qabu. Hin qabu. Nuti riskii kana barbaaduudhaaf olii gadi fiigaa turre. Konkolaataa namaa miicuu, konkolaataa kuntaala baachuu, jinni kanaan olii gadi konkolaataa turre. Mana kireeffannee kan jiraachuu jalqabne yuree fi ittiin lakkaa'amu. Lakkoofsi kuni ilaalcha keessanuuf galu. Amma gaafa waan tokko badii wayii balleessitee mana murtiitti gaafa dhiyaattu badiin sun sirriitti mirkanaa'ee yoo jedhe faayila kee ilaalama. Faayilli kee gaafa ilaalamu kanaan dura gaafa ilaalamu kanaan dura riikardii yakkaa yoo qabaatte maatii gargaarta yoo ta'e itti gaafatamummaa maatiitu sirra jira yoo ta'e ilaalcha sii godhama. Waa'ee umurii kanarratti ilaalcha sii gooneerraa astaayitii sii goona rakkoo hin qabu. Oliyyannaa keetiis rakkoo hin qabu. Qabeenyi guddaa ati addunyaa kanarraa qabdu harmee keessi cinaa jiran kana qabeenya olii qabda kunoo cinaa keetii. Qabeenya biraan miti. Idimee astaayitii sii goona rakkoo hin qabu. Isa sana mormine. Akka isaa gizeenuu wagguma waggaa 27 kabajadhu kee rakkoo hin qabu sii dhiibna. Ani fadi. Kana booda tiiktookidhaa wajjin walitti dhufuun dhaabbata. Rakkoo hin qabu. Dhaabbatu. Amma gaajollee keenya akkana ta'e inni nama duuniyaadhaa boo'u. Duniyaan bilaashaa ilaafa namuma riyaasaa keessaa jechuudha taa'ee yaadeeyyuu riyaasaa keessaa yoo kan baratee iddoo kana hin geenye jira. Amma fakkeenyaaf Finfinnee kana ana jaartii na fide mitiidha inni kana hawwiidhaan achi taa'ee hawwu jira jechuudha. Riyaasaa kan hangafti isaa kan gadi ba'ee aanaa tokko hin darbine. Isa kana gowwoma saara malee. Aanaa tokko Finfinnee fiduu hin dandeenye. Anu haadha koo Finfinnee fiduu hin dandeenye bara. Finfinnuma qaawumaan fidee siyaasisee deebi'u. Hangafti isaa iyyuu dhugaa rabbii dhuguun. Isa kana fayyaa qabaachuudha malee waan hawwiin waan fayyaadha. Fayyaa qabaannaan immoo maalli duuniyaanii lafarraa kam eenyuun kan hambiseefi. Inni of coomee qaqqabu inni duuniyaa mana dhagaa. Dhageessanii of coo dhagaa amma qabeenyi gaa. Sirrii jedhan kun beekamaa dabar. Indo gogorre wallahi indo gogorre. Sirrii jedhaayu.
Fakkeenyaaf dhiisee deeme sirrii. Fakkeenyaaf amma tu lafa qabaanne isaatu gajjadee qotamoo itti qabata laa inni kun. Akka kanatti Alex qabdu godhanidha. hawaasatti si himataniiru harmeen. Ani gaafa namni rakkatu gaafa namni amma kuma shanin kennaa jedhee achumaan jalli dhaqee maqaa isaa jijjiirrata kan tiiktookii. Ammuma asitti waan jettanii erga sila jettanii. Koonsartii sii goonaa qoy Dubaay irratti. Ishi gabbaa'ee koo. Amma durbaa kana isaaf kitaabuuf tamoo. Filannoo maatii. Barana waan akka jennaan ijoolleen nattaaranii dhugaattu. Ani abbaa haatiif abbaan koo waan naaf jaallatan. Ulaa filannoo kottanii man durba akkanaa illee. Waan jarri naa filatan hin fuudha. Maaliifi ana caala maatii koo biratti jaallatamtu maatii koo kan jaallattu maatii koo kan kunuunsitu maatii ishee kanan kunuunsuuf waan akka kanaatiin waan maasi wal goonu malee filannoo isa kan gootiitiif fedhii isa kan gootii duwwaa miti. Qoy ga'an immoo Haati koo dadhabduu kana. fakkeenyaaf anillee maafumaa yoo jedhu fakkeenyaaf natu sanna kaan dhageessii ilaalamoo tiiktookii kanarraa hojjettee Waa diddibattee dhufti chukeetii. Injeera koi atuura no alai diwaan utu kairu. Atuura no argatti kabiret. Filtaritti maqaa si wallaalteetu malee waan biraa miti. Beka jedhanii rubar maqaadha unin barbaachisu isaanuu jedhaa irru maaf harkatti qabdatti. Jechuun namoota hin gallee fi fangalchaa. Jarrumti siifa bilan jedhe jaartiin dubbee kanaa keessa galuu hin dandeessu. Jaartiin maal gooti beektaa? Intalatuyyuu jette miti laa qelqellee amaatii nan godhinii. Amaatiin haadha namaati yoo didde yaada garaatii dallaatti buusii jette miti. Wadoo achiiftu golgee galgalanaa jedhame natti dhufa. Kan koo gaheen koo jechuudha. Yoofuu hiriyaan keessii filatanii si jaallattee qabeenya ati qabdu dhagaa jirti uumaan qabdu manni kiraayiidhaa firaashii duwwaadhaa uffata usaa duwwaadhaa kan jiru. Isiin isheettee dhufte inki kaabee gochuufi an. Qabeenya koo baay'ee dhiifte. Distiin qabu. Qaabda qodaa. Billicha kaayi. Jookii maastaa taphee minaamin hin qabu mazabzafaa hin qabu. Buna moo buna dhugaatiin hin danda'an. Ishee. Qaabda qodaa masaaraa miti wanti barbaadamu. Billicha kaayi. Fakkeenyaaf warqii fa'aa hojjetti warqii maali? Warqii moo carqii? Warqii. Jiraa yoo takkana. Asallamiina fuudhii waan jiru wayi. Maa silaama miti yaadu? Silaama miti hin barree? Atarii siin jette ta'e. Anaayi. Alai diwaan atti waan. Ani islaama. No amma fakkeenyaaf dirqamni tokko dhufe. Aleksiin dabarsitee kennitamoo amantii kee jijjiirtatu jedhanii maal goota? Lakki. Duratti na kennitaa? Maa ofii iddoo maali wanta akkanaa hin jirre eessa jira maa? Jira jennu. Hin jiru. Ani ofii fantu amallee dabarsee siin kennu amanatti siin jedhu. Utuudha mamma wantichi Lakki. Utuun eessa jiraatu? Utuun nama fitee utuu nama utuun hin jiru. Utuu kana balleessina jiranii utuu taraa waa qalanuu didee badu utuun. Utuun hafee amma gochaa armu malee. Ishiin dallee oigaa jarri amma mata duree mataa jaraa qabu. Namni gaa faataa walii kennamti. Dur ijoolleen gaafa rabbasnu mati moo arrabsoodha moo dhiisi boo arrabsoon sirraan ture. Arrabsoo miidiyaa irratti ta'e malee asitti faaruu kan deessuu sanatu jettee qaba. Sadii yookaan ammoo isaa gulguyyoo